Miseensoti raayyaa ittisa Impaayiritti afur godina Wallaggaa aanaa Limuu Heesaa Moona Diinaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti harkennatan jaaleeran gameessaa waan itti darti qabdi. Murni maafiyaa PP ilmaan Oromoo humnaan qe'ee isaanii irraa qabuun leenjii waraanummaa gabaabinaan kennuufiin barcuma isaanii akka tiksaniif lubbuu isaanii lola isaan hin ilaallanne irratti bobbaasuun akka baalaa harcaasisaa ture. Yeroo ammaa gocha badii murna bilxiqinnaa kanaa irratti dammaquun sirnicha ganuu akkuma itti fufanitti jiru. Ilmaan Oromoo mooraa waraana bilxiqinnaa ganan kun qawwee fi hidhannoo isaanii waliin bakka woboon jirutti deemuun itti makamaas jiru. Haaluma kanaan godina Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu mooraa waraana bilxiqinnaa magaalaa Haroo irraa ilmaan Oromoo miseensota waraana murna bilxiqinnaa turan afur qawwee fi hidhannoo guutuu waliin wobootti makamaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa Impaayiritti arfan kunis adoolessa 2023 qawwee AKM Turkii 2 dachaatu 1 bireenii 1 fi hidhannoo mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasisaniiru. Erga woboo bira ga'anis simannaa godhameef itti gammaduun gooticha waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun garbummaa uummata Oromoo irraa fonqolchuuf waadaa seenanii jiru. Xumura irrattis ilmaan Oromoo qawwee baatanii murna bilxiqinnaa kana tajaajilaa jiran daandii badii ta'uu hubachuun qawwee fi hidhannoo isaanii waliin dhufanii qommoo isaaniif akka falman dhaamsa dabarsanii fi jiru. Tarkaanfii miseensoti poolisii humna addaa mootummaa naannoo Gaambeellaa duraanii raayyaa ittisa Impaayiritti irraa fudhatanii miseensota raayyaa ittisa Impaayiritti irra miidhaan ga'uuf ilmaan Oromoo lama magaalicha keessatti ijjeefamuun baram Jaalawwii Mohaammed dabalata qabdi. Walitti bu'iinsi maddii isaa hin beekamnee fi aangaa'otni mootummaa naannoo Gaambeellaa akkasumas federaalaa dhoksaa turan yeroo ammaa ifa bahaa jira. Erga poolisootni humna addaa naannolee gara raayyaa ittisa Impaayiritti makaman jedhamee as magaalaa Gaambeellaa keessatti galgala dhukaasni qaamota raayyaa ittisa Impaayiritti fi poolisoota humna addaa naannichaa kanneen qajeelfama bahee diduun badanii jiran gidduutti taasifamu sadarkaa guddaa irra ga'uun guyyaa guyyaan lubbuu hidhattootaa fi namoota nagaa galaafachuu itti fufee jira. Dheengadda adoolessa 2023 mootummaa naannoo Gaambeellaa naannoo marfata mattuu gajjallaa bakka istaadiyeemii jedhamutti halkan keessaa miseensotni poolisii humna addaa duraanii kun raayyaa ittisa Impaayiritti irratti tarkaanfii fudhataniin raayyaa ittisa Impaayiritti irraan miidhaa du'aa fi madoo jabaan qaqqabeera. Sababa dhukaasni gurguddaan magaalatti keessatti ta'eefis uummatni ganama mana banachuu sodaachuun hawaasni hojii idilee isaatti osoo hin seenin hanga sa'a 4tti turuu maddeen himaniiru. Oduu biraatiin ammoo waraanni faashistii PP kun magaaluma Gaambeellaa keessatti ilmaan Oromoo lama badii tokko malee dheengadduma adoolessa 6 ajjeesee jira. Dargaggoo dhalootaan magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 5 ta'e Mulgeetaa Cannaaloo kan jedhamu naannoo buufata Gondar masjida cinaatti kan ajjeesan yoo ta'u, dargaggoo Akililuu Geetaahuna ammoo naannoo marfata mattuutti ajjeesanii jiru. Akililuu Geetaahuna abbaa qabeenyaa mana kompiitaraa yoo ta'u, kanaan duras sabni Anyuwaa mana rifeensa sirreeffannaa isaa gubanii akka turan maddeen magaalaa Gaambeellaa dabaluun addeessaniiru. Waraani faashisti PP miinda sabab malee nurraacitiin morminaa jechuun godin Qeellam Wallaggaa aanaan Filloo Heesaa kalee marsalam walitti dhuhaasan Jaala Caaluu Roobaa dabalata qaba. Murni faashistii PP ilmaan hiyyeessaa aangoo irraatii PLF'n buusuuf jechuun akka waan aangoo Oromoo tuqameetti gadi ba'ee boo'uun jumulaan leenjisee ture. Erga PLF waliin araara taasisee waraana kaleessa kadhatee fide irraa dirqeen miindaa kutootti gadi taa'ee jira. Kaleessa ganama adoolessa 7 godina Qeellam Wallaggaa aanaan Filloo mooraa waraana bilisiqinnaa magaalaa muggee adda addaa keessatti loltoonni PP miindaa isaanii baatii irraa qarshii 300,000 akka kutan mariisisanis loltoonni gariin ifatti mormuun waltajjii irratti osoo walii hin galin ba'an. Yaada mormiin kan ba'an loltoonni faashistii PP toora sa'a 10tti dhukaasa gurguddaa daqiiqaa 5 ture walirratti banuun magaalicha raasanii hawaasa daandii gubbaa irra ture olii fi gadi kan fiigsan yoo ta'u, hojjetaan mootummaas hojii dhiisee akka galu taasisanii jiru. Waldhibdeen isaanii kun yeroof erga qabbanaa'ee booda galgala sa'a 2tti itti deebi'uun dhukaasa gurguddaa walirraa hin cinne daqiiqaa 10f walirratti geggeessanii jiru. Har'aatni biyyoolessa Oromiyaa sababa miindaan cituuf jedhu maddeen waraanaa gaafachuun akka adda baasetti maallaqni citu ijaarsa manneen hiyyeeyyii fi mooraa waraana bilisiqinnaa magaalaa Gaambeellaa keessatti mata duree jedhuun akka ta'es barameera. Murni faashistii PP paarlamaa irratti manneen hiyyeessotaa akka ijaaraa jiru nyaata hiyyeessotaaf akka kennaa jiruu fi dadhaboota gargaaraa akka jiru himuun namni isa qeequu barbaadu akka isaatti maalan hojjedhe jedhee of gaafachuu qaba jechuun akka waan maallaqa giiphii isaatii baasee hojjetuutti ibsuuf yaalus dhugaan jirtu garuu namoota baay'ee agabsee akka ta'es ni hubatama. Loltoonni guyyaa guutuu jooranii maallaqa xiqqaa qarshii 2,800 argatan qarshii 300 irraa kutuun kan hafeen jiraachuu akka hin dandeenye tilmaamuutti dhimma kan hin qabaanne murni bilisiqinnaa ani karoorri kiyya miidiyaan ba'ee mul'achuun addunyaan
hojii sobaaf beekamtii naaf laannaan kumaatamni haaduu haadaaru akkasumas habeela'uu waan jedhu fakkaata. Yeroo ammaa magaalaan Muggii raafama keessa galuun hawaasni siree dhiisee lafa bulaa jiraachuu jiraattonni nuti bilbilaan dubbisne nuuf himuun naannoo mana isaaniitti loltoonni bilchiqinnaa gara daggalaatti baqachaa jiraachuus nuuf himaniiru. Dhukaasa marsaa lamaa walirratti banan kanaanis miidhaa gurguddaa walirraan ga'anis gosti miidhaa kanaa hanga gabaasni kun qindaa'eetti adda hin ba'in jira. Bulchiinsi magaal Burraayyuu kutaa magaal naannootti namoota bakka dhalootatiin qooduun maallaqa irraa funaanu jiraachuun barame. Dabalati isaatiif Jaalbooree Addunyaa. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu kutaa magaalaa naannoo keessatti kaabinoonnii fi miliishotni magaalichaa manneen uummataa irra deemuunii fi waajjiratti waamuun dirqiin maallaqa itti murtaa'e akka kaffalan gochaa jiru. Keessaayyuu saamichi maallaqaa kun kan inni irratti xiyyeeffate abbootii qabeenyaa Oromoo bakkoota birootti dhalatanii hojii magaalicha keessatti hojjechaa jiran irratti. Uummata Oromoo gandaan qoodee tokko michoomsuu fakkeessee tokko ofirraa dhiibuun gadaa aangoo isaa dheereffachuu kan barbaadu murni biltsiginnaa karaa caasaalee isaa abbootii qabeenyaa bakka birootti dhalatan xiqqaa qarshii 40,000 guddaan qarshii 100,000 akka kaffalan dirqisiifamaa jiru. Warra dandeenyee qarshii isin nutti murtan kana hin kaffallu jedhan isin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun hidhaa fi lubbuu isaaniif doorsisaa jiraachuu maddeen himan. Yeroo itti qaala'insi jireenyaa impaayeratti raasee fi namootni bitatanii nyaachuun itti ulfaatetti maatii tokkotti qarshii amma kana akka kaffalan dirqisiisuun kun akeeka dinagdeen ilmaan Oromoo dadhabsiisuu sirnichi qabatee socho'aa jiru ta'uu nama hubachiisa jechuun maddeen dabaluun yaada isaanii nuuf qoodanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo gadi dhiisee aangoon dhaabbilee siviilitti akka kennamu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa fi dureen abin Dr. Dassaaleny Caannee gaafate. Dureen abin Dr. Dassaaleny Caannee gaaffii kana kan dhiyeesse yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa 28ffaa Adoolessa 6 bara 2023 gaggeeffame irratti. Erga muummichi ministeeraa gara aangootti dhufee booda dinagdeen biyyattii dhukkubsachuu dargaggoonni abdii biyyaa ta'an hojii dhabuu fi biyyarraa godaanuu lammiileen nagaan bahanii galuuf rakkachuu kan eeree dursaan paartii abin Dr. Dassaaleny Caannee paartiin biyya bulchaa jiru aangoosaa bulchiinsa siviilitti dabarsuu akka qabu gaafate. Naannoon Amaaraa fi Oromiyaa dirree waraanaa ta'uu kan dubbate dureen abin kun sababa kanaan namoonni hedduun ajjeefamuu fi qe'ee isaaniirraa buqqa'uu akka sababaatti kaaseera. Dabalataanis rakkoo uumame hundaaf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu mootummaa bilxiginnaa fi hooggansa dadhabaa isin kennaa jirtanii jechuun ifatti yoo qeequ dhaga'ameera. Gama biraatiin miseensonni mana marichaa biroo mariin waraana bilisummaa Oromoo waliin eegalame sadarkaa maaliirraa akka gahe gaafachuun Oromiyaa keessatti nagaan waaraa dhabamuun jiruu fi jireenya lammiilee hedduu gaaffii jala galchee jiraachuu kaasuun naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti nagaan waaraa akka argamuuf maaltu hojjetamaa jira jechuun gaaffii kaaseera. Waltajjiin paarlaamaa biyyattii 28ffaan kun miidiyaalee mootummaan kallattiin tamsa'aa turan yoo ta'u Abiyyi Ahmad gaaffilee ka'aniif deebii kennaniin immoo dhimma rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee qaamni hidhate hidhannoo hiikkachuu akka qabuu fi gaaffilee abbootii lafaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti ka'an mariin hiikuuf uummatni lachuu tasgabbaa'uu akka qaban hubachiise. Gaaffii bakka bu'aan paartii abin Dr. Dassaaleny Caannee gaafate yoo deebisan immoo akkuma jedhame maddi waraana biyyattii goolaa ture paartii bilxiginnaa fi wayyaanee yoo ta'e rakkoo uumameef qaamni araarsuu dhabamuu waan ta'eef isin warri abin eessa turtan jechuun Abiyyi Ahmad gaaffiin deebiseera. Itti fufanis waraana leellisaa turanii amma gara biraatti dhiibuun hin ta'u yoo ani keessa hin jirre paarlaamaan haa diigamu aangoon haa gadhiifamu kan jedhamu sirrii miti jechuun Abiyyi Ahmad deebii kenneera. Dr. Dassaaleny Caannee dursaa garee finxaaliyyii Amaaraa jibbiinsa Oromoo fi Oromummaa oofu ta'uu yaada yeroo garaagaraatti kennaa turerraa hubachuun ni danda'ama. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman keessaa dhukkubni garmalee kan itti hammaate obbo Kennasaa Ayyaanaa yaalii dabalataa akka argataniif hospitaala Phaawulos irraa gara hospitaala biraatti ergamuun ibsame. Sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gidduu kana raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti obbo Kennasaa Ayyaanaa manneen yaalaa biroo fi hospitaala Phaawulositti yaalamaa akka turan himuun yeroo kanatti dhibeen isaanii itti hammachuu isaatiin hospitaalli Phaawulos riifarii gara hospitaala
hospitaala biraatti barreesseefii jira. Yeroo ammaa kana obbo Kennasaa Ayyaanaa hospitaala riifariin itti barreeffame kan magaalaa Finfinnee naannoo Maganaanyaatti argamu keessatti yaaliirra akka jiran kan dubbatan obbo Lammii Gammachuu obbo Kennasaan yeroo dhukkubsachuu eegalanitti qajeelchi poolisii magaalaa Burraayyuu akka hin yaalamne dhorkee turuusaatiin dhibeen kun daran itti hammaachaa dhufuu himanii fayyaan isaanii kan yeroo kamuu caalaa haala yaaddessaarra gahuu eeran. Obbo Kennasaa Ayyaanaa osoo fayyaa qabanuu badii tokko malee sababa ilaalcha siyaasaaf qofa mana isaaniitii qabamuu obbo Lammiin ibsanii yeroo ammaa wiilchariin malee of danda'anii dhaabbachuus ta'ee deemuu akka hin dandeenye raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Haalli fayyaa qondaalota ABO qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman hundaa amansiisaa miti kan jedhan sabquunnamtiin ABO kun obbo Lammii Beenyaanis dhukkubsatanii mana yaalaa geeffamuu ibsaniiru. Dhumarrattis qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen yakkaa fi murtii seeraa tokko malee sababa ilaalcha siyaasaatiif qofa mana hidhaatti dararamaa jiraachuu obbo Lammiin himanii mootummaan aangoorra jiru yeroo garagaraatti qondaalota ABO kanneen bakka maatii fi firrii dubbisuu hin dandeenyetti faana balleessuun manneen hidhaa garagaraatti daddabarsee dararaa turuu gabaafamaa tureera. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Walloo keessatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa fi garee finxaaleeyyii Amaaraa Oromoota Walloo dararaa jiraachuu jiraattonni himan. Odeessi godinicharraa raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka ibsutti waraanni mootummaa bitootessa 3 bara 2023 aanaa Dawwee Harawaa keessatti sababa Oromoo ta'aniif qofa hundi keessan shaneedha jechuun humnaan meeshaa irraa hiikuuf qonnaan bultoota jumlaan ukkaamsee hidhaa akka jirutu himame. Aanaa Dawwee Harawaa ganda Bukkoo jedhamu keessa qofa qonnaan bultoonni hedduun ukkaanfamanii hidhamuu kan himan maddi keenya qonnaan bultoota waraana mootummaan ukkaanfaman keessaa muraasni obbo Dammaa Qullee Abduu, obbo Abdooyyee Gojobee, obbo Muhammad Idris, obbo Muhammad Musaa, obbo Saidoo Idris, obbo Zaharaa Muhammad namoota muraasa yeroof maqaa beekan ta'uu dubbatan. Bakka ganda Qilleentii jedhamtu keessaa obbo Aliyyi Muhammadii fi obbo Muhammad Abdallaa, ganda Uraanee Salaamaa keessas obbo Hussein Adame, obbo Amduyyee Muddasir, Addee Kadijaa Musaa fi Addee Kadijaa Adam bifuma wal fakkaatuun hidhamuu dubbatu. Akkasumas waraanni mootummaa sababa waraana bilisummaa Oromoo godinicha keessa balleessinaa jechuun Oromoota Walloo irratti duula banuu fi carraa kanaan ulaan kan banameef gareen finxaaleeyyii Amaaraas duguggaa sanyii raawwachuuf sochiitti jiraachuun himan maddi kun. Duula Oromoota Walloo irratti baname kanaan hanga manneen qonnaan bultootaa hedduu ibiddaan gubuu ibsanii duula Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru kana hoogganaa kan jiru raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa ta'uu eeran.